Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu orrefatan ya ummati ya sabajala tama sabaka bajama sabamanama bagarabbin gudda wal agarsiisu hundumtu shama isinin itti aansuudhaan akkuma kan dubbatamaa ture abbaan kenna abbaan artii abbaan Oromoo abbaan afaan Oromoo abbaan aadaa Oromoo abbaan seenaa Oromoo abbaan Oromiyaa abbaan Itoophiyaa abbaan Afrikaa abbaan artiidhaan addunyaa kana keessatti warroota jiraniif warroota darbaniin wal qixa ta'an dhingata namni guddaan nurraa deemuun isaanii gadda guddaan nutti dhagahama. Ammootuyyuu ilmaan isaanii miliyoonadhaan lafarra gootu kanaaf ilmaan isaanii faajii isaanii kaaftee waan sochooftuuf isaanii jannata firdoosin rabbiin akka isaaniif kennu isaanii kadhanna. Itti ay deebi'uudhaan akkuma san ilma keenya ka guyyaa isaatiif hadha bakka kana jirru Haacaaluu Hundeessaa inni hin duune hin jira. Haacaaluu Hundeessaa artistii jajjaba artistoota keessaa nama biyyaaf dhalate nama sabaaf dhalate nama akkasuma ammootu Oromoof falmee sagalee ta'ee fi Oromoof bakka Oromoo bu'ee dhuma isaa irrallee Oromoof jecha du'e. Haa taatu walitti hin duune hin jira. Faajjii isaa kaaftee bakka isaa buuftee haadha imanaa isaatu jiraree nu bira. Kanaaf waan isin dhufteef kanallee akkuma asitti baatan kana bira dhaabannee gammachiifnee milkeessinee fi akka kunis itti fufuu akka goonu isiniin jedha. Akkuma tuttuqamee ka abbaa keenyaa doktora kabajaa Alii Birraallee itti fufsiifnaa. Uummanni Oromoo ammootu artistoonni ija uummataati. Ija fagollaatti daftuu hubatu kennaa uumamaati. Artiin tasabaatuma sakamuu qabdu lugaama namaatti. Hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Siyaasaa jallate dhugaa awwaalatti qottee bollaa baaftee sabatti garsiisu. Uummata dammaqsu onnee hidhachiisu akka inni biyyaa mirga ofii falmatu falmachiisu. Hojiin teennatan akka sabni keenya bilisummaa ofii walabummaa ofii birmadummaa ofii of harkaan gahuutti itti fufna kana. Kanaafuu nuti hojii keenya itti fufna. Isinis hamilee nu taatanii yoo nuti jiraannes yoo nuti duunes akkanatti yoo isin nu cina dhaabbattan ka jirru hin jabaanna ka du'e ammootu rahmata isaatiif godhaa hin gammadan kaafi ammootu kana laalanii itti cibsanii ummata keenyaaf sagalee taanee ummata keenyaaf ijaa gurra taanee akka inni waan inni barbaadu jiruuf jireenya rabbii uumamaaf isaa kenne akka inni kabachiifatuuf akka inni kabajamee bulutti qabsoo hin goonaa fi galatooma isinin jedha dhiifama. Baga jiraatanii hawaasni as magaalaa Osroolaa akkasumas bakka fagoodhaa dhuftan manguddoonni Oromoo dargaggeessi qeerroon qarreen abbootiin amantii hawwootiin amantii haadha wabii kabajanii Haacaaluu kabajanii asitti guyyaa irraa kana waan dhuuf argamtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waa'ee fiilmii ammatti wanti baay'ee jechuu barbaadu hin jiru. I think osoo fiilmii ilaalleetiniin san booda gara deebi'eetiniin xiqqoo waan tokko haala fiilmii kana hojjechuu keessa wantoota turanii akkamitti yaadni kun ka'ee hiikaan isaa maa inni gara fuulduraatti ammoo hojiin kun akka itti fufu wanti gochuu qabnu maa inni wanta jedhu waan tokko akkaaseetiin wajjin haasofna. Hafteen nama tokko ammoo haala kamiin yoo irratti hojjetame bakka gahuu danda'a wanti jedhu irratti xiqqoo mari'achuun barbaachisaadha. Osloo kana artistoonni Oromoo baay'eetu jira. Akkuma beektan artistoonni Oromoo qabsoo Oromootiif utubaa guddaadha. Osoo silaa hooggantoonni siyaasaa keenya haga artistoota keenyaa jabeenya qabaatanii kutannoo qabaatanii silaa Oromoon har'aas hin jiru ture. Akka sabaatti garuu hagamta akka isaan kabajnaa hagamta akka isaan galatoomfannaa wanta jedhu irratti illee gaafii qaba. Mee sanillee kaafneetinii waan tokko hin mari'annaa. Gara guddubaatti deebi'eetiniin isa san kaafneetiin haasofna. Inni lammaffaan kan kaasuu barbaadu hiriyaan manaa kanatti fayyadamee
akkuma reefu ka'ee wanti nuti jalqaba gara Awurooppaatti dhufuuf saganteeffannee fi dhimma Hacaaluu kana irratti mari'achuu fi fiilmii kanallee promoot gochuu fi haa ta'u malee akkuma yaadattan torban dabree Dr. Ali Birraa utubaan aartii Oromoo boqatanii jiru. Dr. Aliin akkuma amma jedhame aartii Oromootiif bu'uura. Muuziqaa Oromoo keessatti sabni biraallee muuziqaa Oromoo haga tokko kabajeetiin ilaaluu akka danda'u dukkana dur keessa ture san keessatti jechuudha. Zamanuma saniyyuu hojiin inni hojjetaa ture sagaleen isaa saba biraa birattis uummata addunyaa birattis muuziqaa dhagahamuu danda'u hojjetaa ture. Hacaaluunis artistoonni adda addaa sanii as kan bahaniitiin dalagaa guddaa hojjetan fakkeenya isaa arganiiti. Namni kuni galata guddaa akka sabaatti nurraa qaba. Hojii guddaa hojjetanii, hojii nama boonsu hojjetanii, hojii fakkeenya ta'u hojjetaniitiin boqatan. Yoo jiraatan akkasitti hojii hiikaa qabu, hojii saba boonsu, hojii namoota baay'ee irratti kaka'umsa guddaa uumuu danda'u hojjetanii waan sabaaf ta'u hojjetanii sabaaf dadhabanii yoo boqatan suni jireenya hiikaa qabudha. Dr. Aliin jireenya akkasii jiraatanii nurraa godaananii jiranii rabbi isaan jannata keessa haa kaa'u. Gara boodaa walitti deebineetiin waa'ee fiilmichaa haasa'uu dandeenya. I think ammaaf kan warra dhaabaa ulfaadhaa galatumaa isin jechuudha. Naaf kolchaa akkuma duratti ibsame aartiin Oromoo tulluu guddaan keessaa godaanee jira. Tulluun hin godaantuu ofii ammoo aartii Oromoo keessaa tulluu guddaatu keessaa godaanee Alii Birraa nama aartii Oromoo keessatti afaan Oromoo biyya jibbamu biyya tuffatamu keessatti qabsoo isaatiin afaan Oromoo akka jaalatamu alagaan illee akka Alii Birraan jiruuf jireenya saba keenyaa karaa danda'uun haga danda'uun ibsaa nama ture. Alii Birraa fakkeenya artistoota Oromoo amma jiru kana hundaafuu nama fakkeenya nuu ta'e. Namoonni hedduun harki 80 wallee isaa sirban wallee isaatiin shaakalaniiti gara walleetti dhufan jechuudha. Alii fuulli rabbii itti haa tolu waan gaarii maqaa bareedaa saba isaatiif fudhatee gara rabbii illee godaan. Achitti illee fuulli rabbii itti haa tolu. Kabiraa ammoo gara fuulduraatitti Alii illeen akkuma Hacaaluu Faawundeeshin kan jedhu Birraa Faawundeeshin kan jedhamutu jira. Dirqamni Oromoo waan isaa kanallee jiraachisuu irratti hojjechuu yaaluudha. Rabbiin isaa haa araramuu, maatii firaa Alii isaatii Rabbiin obsa haa kennuu fi ilmaan Oromoo isa jaalatan hundaafuu Rabbiin obsa haa kennuu na okkolchaa.